Ashama akkam jirtu kabajamuuf jaalatamtoota daawwattoota FiB bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin qaqqabu jechaa qophii Elellee kan torban kana qabannee dhiyaanneetidha kan nuti jirru. Egaan akkuma beekamu qophii Elellee keenya keessatti dubartoota akkasumas shamarran ogummaa garaagaraadhaan hojiilee garaagaraa hojjechuudhaan egaa beekumsa adda addaa qaban kan irratti isiniif affeerudha. Har'as egaa dubartii jabduu tokko as istuudiyootti qabadhee dhiyaanneetidha kanan jiru. Keessummaan koo har'aas Aadde Firaa'ol Tolasaa jedhamti. Aadde Firaa'ol egaa Murtii Iyyannoo Magaalaa Finfinneetti itti aantuu Pirezidantii kan taate Aadde Firaa'ol Tolasaa keessummaa Elellee kan torban kanaa taateetidha kan isheen jirtu. Bu'aa bahiin jireenya ishee maal fakkaata akkasumas hojii isheen yeroo ammaa kan hojjechaa jirtu maal fakkaata kan jedhuuf guutuu qophii kanaa daawwadhaatii waa hedduu irraa barachuu dandeessu isiniin jechaa gara qophii kanaatti isin dabarsa jechuudha. Qopheessuun kan isin faana turu ana Aantuu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin Mubaarak Bashir nu faana tura. Turtii gaarii. Baga nagaan dhuftee yeroo keetiif ulfaadhu. Atis baga nagaan eegde. Hayyee siibsuudhaaf xiqqoo ishee yaaleera. Mee akka caalaatti daawwattoota keenya faana wal bartuuf ammoo Firaa'ol eenyudha? Of ibsuudhaaf akkamittiin of ibsiti immoo kan jedhuuf mee? Akkuma atu jette Firaa'ol Tolasaan jedhama. Yeroo ammaa kana mana murtii Iyyannoo Magaalaa Finfinneetti itti aantuu Pirezidantii ta'een tajaajilaa jira. Kan biraa ganamni gaafa of beeksisuu eessatti dhalattee eessatti barattee maal waan jedhu dhufa waan ta'eef ani gara lixa Oromiyaa kana magaalaa Fincaa'aa jedhamtu naannoo sanatti dhaladhee guddadhee maatiin koo hojjettoota mootummaa waan turaniif barsiisota waan turaniif moobaayil deddeemu bakka baay'ee garuu naannoodhuma sanatti guddadhee jechuudha. Barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa hoomii sadarkaa tokkoffaa jedhamutti baradhee barnoota sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Fincaa'aa high school preparatory walittidha. Achitti baradhee sana booddee Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota seeraatiin digrii jalqabaa fi digrii lammaffaa baradheera jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee barumsa seeraa barachuun ijoollummaa keetti hawwii kee ture fedha kee ture moo akka carraa yookaan immoo waan si ga'eef kan iti barumsa seeraa baratte? Dhugaa dubbachuuf ijoollee taate hawwiin ati waawwee ta'uuf yaaddu hin jijjiirama. Anis kanumatu na mudate baay'ee ijoollee ta'ee gaazexeessituun ta'uu barbaadan ture. Fedhii aartii joornaalizimii baay'een qaban ture. So yeroo sana televezyiiniin akka ammaa kana chaanaalii baay'een hin jiru. Televezyiinii Itoophiyaa jira. Diishiin maal hin jiru anteenaadhaan. TV ilaalaa sagantaan afaan Oromoo sa'aatii tokkodha guyyaatti kan jiru. Dilbataa fi sanbatarra immoo sagantaawwan bashannanaa kan akka dhangaa sana baay'ee daawwanna turre. So kanarraa kan ka'e sa'aatiin isaa baay'ee muraasayyuu yoo ta'e qophii baay'ee interesting ta'etu achirratti darba ture. So nan yaadadha ijoollee ta'e namoonni oduu dubbisan gaafa oduu dubbisan akka sanatti imiteet gochuu shaakalu nan yaalan ture. Mana barumsaa fa'aa keessatti immoo sagantaa ayyaana maatiifaa kan jedhamu jira. So achi fa'aa irratti wanta waggaa keessatti mana barumsaa fa'aa keessatti bifa oduudhaan qopheessanii maatiidhaaf dhiyeessuu sagantaa garaagaraa irratti hirmaachuu waan akkasii fedhii isaaniin qaban ture. Zinnaash Olaanii baay'ee jaaladha. Namni wallaalee hin jiru Zinnaash. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii sagantaa dhangaa oduu kana irratti baay'ee jechuun joornaalistii ta'uun barbaada gaazexeessituu ta'uun barbaada jedhee gaafa yaadu daa'imummaatti sammuu koo keessatti kan dhuftu ishee turte Zinnaash Olaanii turte. So akka Zinnaash Olaanii ta'uun barbaadan jedhan ture ijoollee ta'e jechuudha. Gaafa ol guddachaan dhufu high schoolii maal gaafa seenu garuu moor gara akademiksiitti focus gochuu waan jalqabee fi political science yookaan seeran baradha kan jedhu gara sanattiin interesting koo gara sanatti duufaa dhufe jechuudha. So gaafa kutaa 12 ga'u seera barachuu kan qabu murteessee seera barachuun fedhii kooti filannoo koo isa jalqabaas ture jechuudha. Naa milkaa'ee Yuunivarsiitii Finfinneettiin baradhee jechuudha seera.
Gaazexeessummaa ammayyaal ture moo numa dhiistees? Dhiisne gaazexeessummaa amma ergan gara hojii kanatti dhufeen xiqqoo ishee qabbaneesse malee Yuunivarsiitii Finfinnee gaafa barannu gumii aadaa fi afaan Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee gaa'oo gumii jedhamu ture. Achi keessatti nan hirmaadhaan ture. Sagantaa gaggeessuu, walaloowwan garaagaraa dubbisuu fi sagantaawwan garaagaraa qindeessuu keessatti nan hirmaadhaan ture. Erga eebbifamee ba'ee hojii otuman hojiirra jirus giddugala aadaa Oromootti sagantaawwan garaagaraa gaafa jiraatan eebba fiilmiiwwanii, eebba kitaabaa maal irratti aktiivlii nan hirmaadhaan ture waltajjii gaggeessuudhaan jechuudha. So amma gaafan gara hojii kanaatti dhufu yeroo nis baay'ee waan nama hin geenyee fi itti gaafatamummaanis waan jiruuf xiqqoo ishee nan hir'ise malee jira jechuudha. Ammayyuu fedhiin gaazexeessummaa jira. Kitaaba illee akka barreessitee jirtullee odeeffadheetan ture. Kitaabni sun maalirratti kan xiyyeeffate ture yeroo kamii kanitti kitaaba sana qopheessitime? Kitaabni ani barreesse kitaaba kuusaa walalooti. Ciniinsuu sammuu jedhama mata dureen isaa. Gaafa Yuunivarsiitii Finfinnee baradhu bara 2014 akka lakkoofsa biyya alaatti jechuudha. Yeroo sana kan maxxanfamedha barataa ta'ee jechuudha. Akkuma siin jedhe gumii aadaa fi afaan Oromoo keessatti baay'een hirmaadha waan tureef walaloowwan yeroo sana barreeffaman walitti kuuseen kitaaba walaloo xiqqoo maxxansiiseen ture. Baay'ee namatti tola. Egaa gara fuulduraatti hoomee gara kitaabaadhaan wanti itti yaalaa jirtu ni jiraata? Dhugaa dubbachuuf ammatti fookasiin koo hojii fi maatii irrattidha. Ammatti jechuudha. Gara fuulduraatti garuu nan yaadan qaba walaloos ta'uu baatu kitaaba barreeffamoota garaagaraa barreessuuf yaadan qaba. Baay'ee namatti tola jabaadhu. Kan biraammee dubartootaa fi hojii seeraa kan akkamittiin ilaaltaati? Siif maalimi hojii seeraa hojjechaa akkasumas immoo dubartummaa kee akkamittiin ibsitame? Walitti dhufeenyi isaa maal fakkaata? Ni cima moo? Hojiin seeraa akkuma hojii kamiyyuu profeshioniidha, ogummaadha. Wanta baratte tokkoon karaatti hawaasa kee tajaajiltudha. Hojiin abbaa seerummaas ta'ee hojiin gaggeessummaa naannoo sana jiru. Garuu xiqqoo ishee maaltu hojii seeraa kana ulfaataa godha yookaan hojii kan biraa hojjedheen beeku waan ta'eef waliin madaalchisuu hin danda'u garuu yeroo barbaada. Yeroo fudhattee dubbisuu focus gootee concentrate gootee wanta sanarratti yeroo dheeraa dabarsuu barbaada. Murtii barbaada. Kana waan ta'eef xiqqoo ishee namoonni ulfaataadha jedhanii akka yaadan kan godhe sanatti fakkaata. Dubartummaa fi hojiin seeraa waan hagas mara dubartiitti hojiin seeraa hin ulfaata jennee waan kilaasifaayi goonu wayii miti. Dubartiin hojii seeraa isin hojjetti hojii kaanis sirriitti hojjechuu hin dandeessi ga'umsaadha wanti guddaan jedhee yaadaan. So hagas mara ulfaataadha jennee waan dubartiif hojii ulfaataa goonee keenyu wayii miti. Akkuma silasiin jedhee yeroo barbaada. Waan sanirratti focus godhanii concentrate godhanii hojjechuu barbaada. Murtoo barbaada. Kana achitti garuu ulfaataadha waan jedhamu miti. Ulfaatu jechuudha. Kanaafiyyuu namootni gosa barnootaa seeraa barachaa jiranis gara fuulduraatti yaada isaa qaban jabaatanii itti fufuu qabu jechuudha. Interestii isaa qabaatanii jennaan, fedhii isaa qabaatanii jennaan, commitmentii namarraa eegamu ba'annaan wanti gochuun hin danda'amne hin jiru waan ta'eef cimanii barnoota isaaniitti akka itti fufanii dhaamaaf jechuudha. Mee gara hojii kanaatti erga dhufteetii hagamidha. Akkasumas immoo maaliin gosuma barnootaa kanaan immoo maal irrattidha kan itti uummata tajaajilaa turte? Yuunivarsiitii Finfinneedhaa digirii jalqabaadhaan bara 2007 eebbifame. Akkuma eebbifameen Yuunivarsiitii Miizaan Teeppiitti barsiistuu ta'ee qacarameen ture. Akkansiin jedhamaatiin koo barsiisotadha. Fedhii barsiisummaa nan qaban ture. So fedhiidhumaan seenee Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii barsiisummaadhaani. Garuu yeroo muraasaaf qofan hojjedhe. Addaan kuteen dhufee maaliif xiqqooshii fagoodha Finfinneerraa. Seentariirraa fagaachaa gaafa deemtu immoo neetworkiin kee akkasuma dhiphachaa deemaa. Waan ati hojjechuu barbaaddu immoo isa qofa yoo kan hin taane ta'ee
waan kaan dhabaa deemta waan ta'eef gaafan yaadu achi turuun hagas maraa anaaf waan inni aad godhurraa waan tan dhabtu caala ture yeroo sanatti so achi yeroo muraasa hojjedheen iseen dhufee asittis kolleejiiwwan dhuunfaa barsiiseera sana booddee garuu Awaash Inshuraansii keessa hojjedheera ogeessa seeraa ta'ee jechuudha waggaa 3 akkasii fi sana booddee immoo bakka amma hojjedhu kana mana murtii Iyyannoo magaalaa Finfinnee bara 2010 irraa jalqabee achuma hojjechaa jira jechuudha. Aantuu Pirezidantii ta'e. Miidhaan adda addaa dubartoota irraa ni qaqqaba akkuma beekamu amma ammaattillee ammallee xiqqoo ishee fooyya'aa jira ta'uuti garuu ammallee miidhaan garaagaraa keessumaa dhiibbaa saalaadhaan egaa dubartoota irratti miidhaan garaagaraa ni qaqqaba keessumatti waggoota duraan egaa baay'ee miidhaan garaagaraa qaqqabaati ture amma ammallee ni fooyya'aa jira ta'uuti garuu guutummaa guutuutti egaa miidhaan dubartoota irra ga'u hin hir'anne haa ta'uuti miidhaan gama saalaadhaan dubartoota qaqqabee akkasumas immoo wantoota garaagaraadhaan sibiratti hagam dhufu namootni adda addaa sibiratti dhibee kanaadhaan yookaan immoo kanaan wantoota garaagaraadhaan dhibaman dubartootni hagamiidha gama kee kan dhufan si qunnamanii beeku. Akkuma ati jette dubartoota irratti biyya kana keessatti qofa miti biyyootuma guddatan jennu keessatti iyyuu mirgi walqixxummaa dhiiraaf dubartoota hagas mara kabajamaa miti biyya keenya keessatti immoo baay'ee reetiin isaa ol ka'aadha maaliif dhimmi yakkaa baay'inaan ilaalamu dhimmoonni dhiibbaalee dubartoota irra ga'anii sexual assault harassment rape warri jennu kun gudeeddii waan akkasii aangoo mana murtii federaalaati magaalaa kana keessatti so gama hojiidhaan wanti naqunnamee hin jiru jechuudha. Dhimmoota mana murtii keenyatti ilaalaman miti garuu akka dhuunfaatti namoonni nama risiisan na mudatanii beeku. So fakkeenyaaf maatiin faa gaafa diigamu dhimma qabeenya addaan irrachuu irratti rakkoowwan mana keessatti immoo abbaan manaa fi haadha manaa gidduutti uumaman irratti sana irratti namoota personaalii yeroo itti gorsa garaagaraa kennituuf hin jiraata garuu akka hojiitti na mudatee hin beeku wanti yaadadhu kan biraan barataa taanee piraaktisiidhaaf hin deemna turre mana murtii faarraa akkas piroojeektii garaagaraadhaan immoo deeggarsa seeraa tola ta'e dhaabbattoonni kennan jiru so achi keessatti nan hirmaadhaan ture yeroos wanti na mudate yeroo baay'ee biyya kana keessatti fuudhaa fi heerumni bifa sadiidhaan hin danda'amu sirna gaa'ilaa raawwatachuun jechuudha inni tokkoffaan seera fuulduratti kan raawwatamu keessa beekasaan maal jedhama maazagaajatti walii mallatteessan jedhama miti inni isa seera fuulduratti godhamudha kan biraan amantaadhaan raawwachuun hin danda'ama kan biraan aadaadhaan so dubartii musliima wayiidha shari'aadhaan wal fuudhanii so gaafa wal fuudhan dhimmi keenya mana murtii shari'aatti addaan hirannaa or solve godhanneedhanii walii galtee qabu gaafa so mana murtii shari'aatti dhattee himattee akka seeraatti dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko gaafa wal fuudhan ni jalqabee qabeenyi isaan horatan qabeenya waliinii isaaniiti so manni murtii inni seekulaar ta'e bifa kanaan solve godha jechuudha keezii kamiyyuu qabeenyi gaa'ela dura horamee qabeenya dhuunfaati kan gaa'ela keessatti horatame immoo qabeenya waliinii maatii sanaa ta'a jechuudha kan abbaa manaaf kan haadha manaa gaafa shari'aadhaan wal fuudhanii achitti immoo seera kan biraatu jira seera amantaatitu prevail godha jechuudha so dubartiin kun takka dhattee mana murtii shari'aatti himatteetti bifa sanaan waliigteetti garuu deebitee immoo regret gootee dhufte waan akkasii jechuun duraan otoo mana murtii shari'aan dhaqnee ta'e as deebitee dhuftee karuma seera seekulaar ta'e kana mana murtiitti himattee qabeenya ishee addaan qoddattee deemuu dandeessi turte garuu achitti immoo addadha seekulaarii kanarraa bifa amantaan eeyyamuun bifa shari'aan eeyyamuun qabeenya addaan qoddachuunis waan biraas kan jiru jechuudha so waan akkasii na mudatee beeka achitti kan
qabeenyi isheen argattee baay'ee muraasadha. So as deebitee walakkaa qooddachuu barbaadde achitti immoo takkaa dhimmi ishee ilaalameera. So waan akkasii fa'aa si mudatannaa tokko. Kanarraa fi kan hafe garuu hojii irratti akkasumara dhimmi akkasii na mudatee hin beeku. Kabajamoo daawwattoota keenya egaa turtii nuti Aadde Firaa'ol Tolasaa waliin taasisaa jirra malee akka itti fuuttidha kan inni jiru turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Tolemee yaada Ladies First jedhamu sanaati ija seeraan akkamittiin ilaaltame? Konseptiin Ladies First jedhu egaa affirmative actionii waan jedhamu kan ibsudha. Ija seeraatiin gaafa ilaaltu maal jechuudha affirmative action jechuun namoonni seenaa keessatti bifa garagaraatiin walqixa ilaalamaan turre. Saalaan ta'uu danda'a, amantiidhaan ta'uu danda'a, sanyiidhaan ta'uu danda'a, miidhamaniiru jedhamanii namoonni consider godhaman yookaan ilaalaman namoota kan biraa wajjiniin akkaataa isaan walqixa ta'uu danda'anitti walqixa ta'uu gaafansiin jedhu dhiibbaan isaan irra ture sun ka'ee hawaasa keessatti walqixxee hamma ilaalamuu jalqabanitti deeggarsa godhamuudha. Kana jechuun naturally gargaridha jarri kun jechuu miti yookiin kan dhiiraaf kan dubartii yoo ilaalle dhiiraaf dubartiin walqixxee miti yookaan dubartiin gadaantudha dhiirri ol ta'ee mul'ata jechuu otoo hin taane hawaasa keessatti garuu dubartiidhaaf bakki kennamaa ture mana barnootaa dhaquu irratti ta'uu danda'a qabeenya horachuu irratti ta'uu danda'a waan adda addaa irratti hacuuccaan irra ga'eera waan ta'eef hamma isaan dhiiraa wajjin walqixxee dhaabbachuu danda'anitti hacuuccaan kun hamma totally hawaasa keessaa ba'utti dhufanii akka isaan dhiiraa wajjiniin compete gochuu danda'aniif deeggarsa godhamuudha jechuudha affirmative action. So ija seeraatiin gaafa ilaaltu Ladies First jechuun dubartiin haa dursitu kanan dura miidhamtee turte amma garuu dursa yoo kennineef yoo sa'aatii wayirratti immoo walqixa dhufna konseptii jedhu ibsa jechuudha Ladies First. Amma hojjechaa jira guutummaa guutuutti garuu. Keessumatti biyya keenya keessatti amma wanti kun hojjetamaa jira hojiirra oolee jira jettee yaaddaati waanuma ilaaltu waanuma tilmaamtu irraa jechuudha. Affirmative actioniin seeraan deeggarsa qaba baay'ee. Fakkeenyaaf gaafa dhiirri tokkoof dubartiin tokko hojii dorgomanii qabxii walqixxee yoo fidanii dubartii sanaaf qabxii 5 yoo dogoggoruu baadhii ida'amee fi akka isheen dabartu godhama. Kuni affirmative actionii karaatti practice godhamu keessaa isa tokkodha. Yoo ilaalte yuunivarsiitii seenuu fa'aarratti qabxiin seensa yuunivarsiitii dhiiraaf kaa'amuu fi kan dubartiif kaa'amu addaan. Kuni maaliif dubartoonni yoo carraa argatan ba'uu danda'u, barachuu danda'u, dhiirotaan walqixxee ta'uu danda'u jedhamee waan yaadamuuf. So biyya keenya keessatti deeggarsa seeraa qaba waan ta'eef iddoo hundattis ta'uu baatu hojiirra oolaa jira jedhee yaada affirmative action kun. Baay'ee gaariidha. Mee kana keessatti hawaasa keessatti hojii kana irratti keessumatti amma fakkeenyaaf shamarreen tokko hojii kana hojii seeraa keessa hojii keessa jirtu kana keessatti shamarree tokko filachuurra yeroo baay'ee isatu dafee naa xumura yaadni jedhu waan akkasii hin dhibu bakka hundumaatti ni jiraata kun. Amma kuni amma fakkeenyaaf si bira dhufanii garuu nama kan biraa dhiira kan biraa yookaan nama guddaa nama biraa si biratti arganii isa filachuu wanta akkasii yoo si mudatee beekaasi hawaasa keessatti wantoota akkasii waan jiraniif kana kaasee kan ammoo hawaasni immoo wantoota akkasii immoo maal gochuu qaba dubartiin dhiira sana qixxee hojjechuu isa caalmaatti hojjechuu waan dandeessuuf kana hubachuu akkamittiin hubachiisuu dandeenya nuti immoo. Waan akkasii na mudatee beeka yeroo lama na mudatee beeka inni tokko akkuma isin jedhe akka yuunivarsiitiidhaa eebbifamee ba'ee barsiistuu yuunivarsiitii ta'ee qacarameen ture miizaan teeppiitti so baay'ee qal'oon ture sana booddee gaafa kutaa jalqabaa barsiisuudhaaf seenuuf jedhu namni fiizikaalii si ilaalee si madaalamti. So ijoolleen kutaa sana keessa baratan baay'een isaanii fiizikaalii na caalu. Ani baay'ee qal'oon ture xiqqoo umriidhaanis ijoolleen ture. So dhaqee ol seenaa kilaasiin kan kootii gaafa jedhu anchimma tamaarii nashin jee astamaarii adallashim naan jedhanii so deebi'ee dhaqeen gaawonii uffadhee barsiistu fakkaadhee dhufee jira. Inni na mudatee beeka kan biraan amma bakka nu jedhu kanatti abbaa dhimmaa wayiitu dhufanii
bakka tajaajila argatanitti waa muufatan wayii qabu so ኃላፊውን ማግኘት ፈልጋለሁ jedhanii dhufani akka carraa ta'e itti gaafatamaan kun jiru anatu biiroo jira barreessituun nabra isaan fidde jechuudha so dhufanii dhaabbatanii na ilaalanii maqaa koo dubbisanii amanuu hin dandeenye physically nama guddaa nama bakka akkasitti nama guddaadha kan inni guyya tokko ilaaluu dhabuudha kun immoo more of inni silasiin jedhesi dubartummaarraa physically guddoo ta'uu dhabu yookaan umriidhaan nama guddaa ta'uu dhabu wajjin wal qabata basically inni kun garuu maqaa koo dubbisanii so Firaa'ol yoon dasma አይደል እንዴ ናን jedhan አይ እኔ Firaa'ol ምን ልርዳት ጀናን dhaabbatanii ilaalaniit amanuu hin dandeenye jechuun tokkoffaa dubartiidha lammaffaa umriidhaan baay'ee nama guddaa miti so otuma hesitate godhanii otuma namaniin taa'anii dhimma isaanii natti himanii erganii waan isaan barbaadan isaan keessumsiisee booddee hin quufne waan nan isaan jedhetti jechuun qaaranii dhufan waan ta'eef nama tokko gaafa hubachiistuunis baay'ee kan deebii namatti hin quufne jira so ድሮንም እዚህ ሴትና ህፃን ልጅ ሰብስቦ ናንጀን እኔ ባኔ ቹላ ሰው ማንጀን እኔ ያው ዋን ነመጉዳዳ ሰው እንጀራ ዋና ከሴት yaadi kun amma ija tokkoon ilaaluu dhabuudha tokkommoo yaadni kun sammuu nama baay'ee keessadha kan inni jiru wantuma shamarran caalaa dhiirri waan hundumaa milkeessuudha kan nuti fakkaatu dhugaadha yeroo baay'ee hiriyoonni koo abukaatoo ta'anii hojjetan ijoolleen dubaraa abbaan dhimma dhufee dhimma isaa abukaatoo gaafa taatu nama sana bakka buteetu mana murtiitti falmita dhimma isaa dhufee itti matee mana murtii illee gaafa ta'u xiqqooshii manni murtiin kabajama waan ta'eef sodaan jiraata mana murtii keessatti akkas irra darbee namni dubbatu hin jiru maaliif mana murtii kabajisuudhaaf gaafa jettu nama amma hidhuutti iyyuu deemuu dandeessa kabajni achitti kennamu siif personaalotoo hin taane institutionii sanaaf mana murtii sanaaf kennama waan ta'eef namni abbaa seeraa ta'ee achi jiru immoo yoo kabajni mana murtii sanaa hir'ateera jedhee yaadee adabuu hin danda'a seerri hin eeyyamaaf waan ta'eef gaafa abukaatoo faataatu garuu hin dhufu abbaan dhimmaa ofiisii kee dhufee waajjira kee dhufee አንቺ ነሽ የምታስተናግጂኝ ሲ ከኒ አቡካቶን ማል ፋጀርኒ ittamanamumma dhabanii kan keessum maa'oo hin barbaanne hin jiraatu kun garuu ilaalcha dogoggoraati waan asirrachuu qabudha jechuudha hawaasa keessatti maaliif namni hundumtuu iyyuu kan madaalamuu qabu saala isaatiin yookaan umurii isaatiin otoo hin taane hojii inni bakka sanatti hojjetuun yookaan sarvisii inni tajaajila inni bakka sanatti kennuun madaalamuu qaba malee dhiira waan ta'eef cimaadha dubartii waan taateef immoo dadhabduudha ilaalchi jedhu hawaasa keessaa baduutu irra jiraata jedhee yaada fooyyaa jira garuu guutummaa guutuutti immoo badeera jechuun immoo hin danda'amu jechuudha. Tole fooyyaa'us qaba gara fuulduraatti kan biraammi as akka dhuunfaa keettiitti akkamittiin uummata kana tajaajilaa jirta kana malees ammoo walumatti qabni immoo dubartootni shamarran keessumatti barumsa seeraa barachaatii jiran kanaa jechuudha gara fuulduraatti kan hojiirratti bobba'anii ammas kana hojiirra jiran si dabalatee jechuudha akkamittiin uummata isaanii tajaajiluu qabu jetta akkasumas immoo ati immoo akkamittiin tajaajilaa jirta uummata kee. Ati akkamitti tajaajilaa jirta isa jedhurraa gaafan ka'u egaa bakka tokko gaafa hojjettu inni guddaanii itti gaafatamummaan koo maalidha jedhanii itti gaafatamummaa ofii beekuu fi isa sirriitti ba'achuudha isa gochaan jira jedhee yaada. So bakka nama hojjedhutti itti gaafatamummaan natti kenname wanta narraa eegamu wanta hojiin sun narraa barbaadu hojjechaa jira. Dubartoonni immoo akkamitti hojjechuu qabu gaaffii jedhuuf immoo kanuma ta'a deebiinsaa jechuun maaltu narraa eegama bakka kanatti bakka hojii kanatti maaltu narraa eegama isa jedhu beekanii jennaan isuma hojjechuu ta'a jechuudha amanamummaadhaan itti gaafatamummaa ofii ba'achuu danda'u plus commitmentii qabaachuu hojii hojjetanitti itti of kennanii hojjechuun baay'ee murteessaadha waan mindaan si kaffalamuuf ton taane hojii tokko hojjechuu kan qabdu ani gaafa nas hojjedhu dhiibbaa akkamii uumeen darbuu qaba yoon bakka kanaa deeme namni maaliin na yaadata maalan hojjedhe maalan buuse maalan contribute godhe isa jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada anywhere eessayyuu namni hojjetu
itti gaafatamummaa isaa bareenaan maalan bu'aa maaliin buusee darbuu qaba jedhee yaadee isa hojjechuuf committed ta'eenaan hojii isaa milkaa'inaan hojjechuu danda'a jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Mee kan biraan olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha? Ati akkamittiin ibsitamee olaantummaa seeraa? Olaantummaa seeraa jechuun biyya tokko keessatti kan ol aanee jiraatu yookaan kan bulchu yookaan kan sodaatamuu qabu kabajamuu qabu namoota otoo hin taane namoota hooggansa garaagaraa irra jiran abbootii aangoo poolisii maaloo otoo hin taane seera gaafa ta'u jechuudha. Olaantummaan seeraa jira kan jennu. Kan biraan immoo seerri gaafa namoota ammaanis maqaa siidhee kana bituu danda'u jechuudha. Olaantummaa seeraa jechuun walqixa namoota hundumaa irratti apply gaafa gochuu danda'u. Prime Ministeriin biyyattis lammiin ordinary jennu gajjallaa jirus walqixa seera fuulduratti yoo ilaalamuu danda'an walqixa seera fuulduratti tajaajila wal fakkaataa argachuu yoo danda'an seerri jara kana hundumaa walqixxee bituu gaafa danda'u olaantummaan seeraa biyya tokko keessa jira jechuu dandeenya jechuudha. Tole kan biraan ammoo jireenya kee keessatti imala jireenya kee keessatti haga sadarkaa kana geessetti wanta hojjettee itti yeroo agammaatti ittiin gadditu osoo akkasiin goonee ta'ee jettu kan namootni biraa immoo irraa barachuu danda'an osoo hin godhantee jettee yaaddu maaltu jirame bu'aa ba'ii jireenya kee keessatti hagammaa irratti jechuudha. Jireenya koo keessatti wanti otoo hin goonee ta'ee jedhee gaabbuu wanti yaadadhu hin jiru. Akkasuma waan guddaa jechuun daily life kee keessatti murtoo garaagaraa murteessaa ooltaa. Waan jireenya kee wajjin wal qabatu hariiroo namoota wajjin hin qabdu hundumtuu decisionidha jireenyi namaa jechuudha. Wanta ati dogoggortu hin jiraata. Dogoggora ofii sirreessaa fooyyessaa wanta gaarii immoo qaban cimina ofii immoo jabeeffachaa deemuudha wanni guddaani. Akkasuma garuu jireenya koo miidheera kun otoo gochuudhaa baadhee wanti gaabbuu wanti guddaan ani yaadadhu hin jiru. Dubartiin tokko jabduu jedhamuudhaaf yookaan immoo jabduu ta'uudhaaf ofiishee of jabeessuudhaafis maal gochuu qabdi akkamittiin jabaachuu qabdi jettamooti bu'aa ba'ii jireenya keeraa yoo kaatu. Dubartii qofa otoo hin taane namni kamiyyuu jabaa ta'uuf yookaan milkaa'uuf inni guddaan jabaatee hojjechuutu irra jira jedhee yaadaan jechuun bakkuma jirutti ogummaa irratti bobba'ee hojjetu irratti daldalaa ta'uu danda'a, barataa ta'uu danda'a, hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a. Waanuma hojjetu irratti cimee yookaan hojjetu ta'ee milkaa'inni hojii irraa dhufa waan ta'eef jechuudha. Otoon hojjetiin milkaa'uun hin danda'amu, cimanii otoon hojjetiin milkaa'uun hin danda'amu waan ta'eef inni guddaan namni milkaa'uudhaaf waanuma irra jiru irratti cimee hojjechuutu irra jira jedhee yaada. Gara dubartootaattis gaafa dhufnu egaa kan dubartii kana kan adda godhu chaalenjii baay'een waan jiruufidha. Dubartiin naachuraalii uumamaan chaalenjiiwwan ishee mudatan jiru. Hawaasa keessatti immoo hawaasni mataansaa aadaan duudhaan hawaasa keessa jiru dubartii irratti dhiibbaan ni kaa'u jira. Dubartiin uumamumaan iyyuu cimtuudha jedhee yaada. Maaliif chaalenjiiwwan hawaasa keessa ishee mudatan uumamaan ishee mudatan darbitee deemuu danda'uun isheetu dubartiin naachuraalii uumamumaanuu cimtuudha. Isa jedhu akka fudhannu nu taasisa. Kana irratti dabalataan immoo dubartiin cimtee ba'uudhaaf wantoota amma chaalenjiidha jennee haasofnu kana akka chaalenjiitti otoo hin taane akka waan jabina ishee ittiin agarsiistu tokkotti fudhachuutu irra jira jedhee yaada. Cimanii hojjechuu cinatti egaa inni hojiidhaan successful ta'uufidha. Chaalenjiiwwan gama uumamaa fi hawaasummaadhaan nama mudatan kan ammoo bira darbuudhaa fi chaalenjiiwwan kana akka carraatti itti fayyadamuu qabdi jedhee yaada. Wanta ishee mudatu carraa gootee gara carraatti jijjiirtee bira darbuu yoo dandeesse milkaa'uu irraa wanti duubatti ishee deebisu jira jedhee yaadu.
Egaa ati maatii qabdaa akkasumas illee mucaallee godhatteetidha kan itti jirtu. Mee mana kee keessatti abbaa manaa keedhaaf haadha manaa gaarii taate akkasumas immoo mucaa keedhaafis haadha gaarii taate maatii kee illee kunuunsa gaariidhaan kan itti jiraachisaa jirtu. Kana malees immoo bakka hojii keetti illee hojii kee irratti baay'ee dubartii jabduu jedhamuudhaan kan maqaan kee illee dhahamu. Mee kana akkamittiin yeroo kee fayyadamta? Akkamittiin wal simsistee wal faana deemsistaati? Egaa akkuma siin jedhe chaalenjiin tokko dhiirarraa addatti kan dubartoota mudatu da'uufaa wajjin wal qabatee kan jirudha. Aadaa keenya keessatti dubartiitu mana keessatti nyaata bilcheessuun irraa eegama. Daa'ima ishee yeroo kennitee kunuunsuun kan irraa eegamu dubartii irraatidha. At the same time immoo ala baatee immoo hojii dhiironni hojjettee immoo manatti gante jechuudha. So chaalenjiin tokko kanadha dubartoota irratti dhiirotarraa adda kan ta'e kan isaan mudatu jechuudha. Ani akkamittiin maaneej godha isa jedhuufi yeroo kootti amma dandeetti sirriitti fayyadamuuf nan yaala. Gaafanii bakka hojii dhaqu hojii koo irratti focus gochuu, hojii koo irratti concentrate gochuu irrattiin hojjedha. Mana immoo gaafan ta'u yeroon qabu yeroon hojiirraa deebi'uu ta'uu danda'a, sanbata ta'uu danda'a. Gaafa mana jiru immoo maatii koof mana keessatti wanta narraa eegamu nan baadha jechuudha. So inni guddaan yerootti sirnaan fayyadamuu danda'udha. Yeroon akkuma beekamu hunduma keenyaaf qabeenya wal qixxee kennameedha. Guyyaatti sa'aatii 24 qabna. Garuu akkaataan nuti itti yeroo keenya maaneej goonu milkaa'ina keenyaaf shoora guddaa qabaata jechuudha. So gaafa mana ta'u gaafa yeroo qabaadhu mucaa koofis abbaa manaa koofis mana kootti yeroo gaarii ta'e hojiin dabarsuu irratti focus nan godha. Mana gaafa ba'e garuu isaanii nan irraanfadha jechuudha. Hojii koo irratti focus godha. Kana irratti abbaa manaa koo baay'ee ijoollee take care gochuu irratti baay'ee cimaadha. So gaafa nani mana hin jirre yoo nani mana bulu ta'e fakkeenyaaf hojiidhaaf walga'ii deema yoo ta'e amman akkan yaaddofnetti mucaa isaa take care godha in kunuunsa. So innis jabina tokkodha jechuudha. Isa akka yaaddofne waan mana keessa jiru waan daa'imaa wajjin wal qabate akkan yaaddofneef inni deeggarsa tokkodha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kan abbaan manaa yeroo baay'ee haadha manaadhaaf gaarii ta'a taanaan isheedhaaf teekerii waan barbaachisu hundum taasisaaf taanaan egaa dubartiin illee caalaatti akka isheen cimtudha kan inni gargaaru. Mee sagantaa keenya illee gara xumuraa irratti fidaatidha kan nuti jirru. Fuulduratti mee ati uummata kanaaf maal hojjechuu yaadatidha kan nuti jirtu. Kana malees egaa xiyyeeffannoodhaan wanti irratti hojjechuu barbaadaa jirtu kan biroon wanti yaaddee maaltu jira uummata kanaaf? Egaa gara fuulduraatti ani maalitti namanaa namni yeroo hundumaa waan hanga ammaatti hojjeteerra waan gara fuulduraatti hojjedhutu caalaa jedhee yaadu qaba jedhee yaada. Akka sanatti yaada jechuudha. So ani amma yoonaatti wanti nani hojjedhee hagas mara waan significant ta'e wayiidha jedhee namanu. Wanta nani hojjechuu danda'u kanaa booddeedha wanti baay'een kan jiru jedhee yaada. Egaa wantoota ani yaadu keessaa muraasni ogummaadhumaan baradhe kanaan uummata koo itti fufee tajaajiluu nan yaada. Isa cinatti immoo egaa wantoota garaagaraa wantoonni ani yaadu jira karaa itti hawaasa koo tajaajiluu barbaadu kanneen biroonis hin jiru. Ammaaf garuu karoorri yeroo gabaabaa koo ogummaadhumaan baradhe kanaan irra caalatti uummata koo tajaajilu irratti focus gochuudha jechuudha. Baay'ee gaariidha jabaadhu. Mee xumura irratti osoon kana haasee kana wanta isin gaafatiin darbee haasa'uu barbaaddu yoo jiraate carraansii kenna. Kana malees immoo sagantaan kun sagantaa kan dubartootaa kan shamarreedha ta'uutii nama hedduudha daawwattootni kan nu daawwatanii akkuma waliigalaatti immoo waan jettuu barbaaddu dhaamsa yoo qabaatte carraansii kenneera. Egaa jalqaba irratti na kabajjee muuxannoon jireenya kee dubartoota barsiisuu danda'a jettee waan naaf feerteef galatoomii jechuun barbaada. Taansuudhaan wanti ani dhaamuu barbaadu ijoolleen shamarranii gana barnoota irra jiran jalaa ol dhufanii dubartii ta'uun yookaan dubara ta'uun waan addaa namni waan abjuu qaburraa waan ta'uu barbaadurraa waan nama hir'isuu miti. Dubartummaan inumaayyuu ciminadha.
inumayyuu challenge darbuudha inumayyuu baay'ee danda'anii keessa darbu rakkina keessa baay'ee danda'anii obsanii keessa darbuudha waan ta'eef dubartummaan waan milkaa'ina irraa nama hambisu miti waan namni akka milkoofne nama godhus miti waan ta'eef cimanii barnoota isaanii irratti interestii qaban irratti focus godhanii hojjetanii akka milkaa'aniin dhaamuuf barbaada. Hayyee guddaa galatoomatillee yeroo qabdu irraa nuuf hirtee gara stuudiyoo keenyaatti waan dhufteef maqaa FiBtiin sin galateeffadha. Jabaadhu. Kabajamuuf jaalatamtoota daawwattoota qophii Elellee egaa turtuuniti Aadde Firaa'ol Tolasaa waliin taasisaa turre akkana gammaatti daawwattan fakkaata ture isheerraa waa hedduu akka barattan fakkeenyummaa guddaa akka isheen isiniif ta'uu dandeessu shakkii tokkollee hin qabnu qophii keenya asumarratti goolabneetidha kan nuti jiru qopheessuun kan isin faana ture Aantuu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin Mubaarak Bashir nu faana ture torban qophii Elellee keenyaatiin keessummaa akka biroodhaan walitti deebina haga torbanitti nagaatti.